Nyati karaatu addaati. Xiqqoo turtee abdii majirullee kana raapparumaan argine abbaate istaayilii biraatiin dhufee abdii jirullee hin qayyarame. Abdii jedhin ta'iti. Haafizul Quraani wayita sidee. ati waan kiyaasa billaa Koo kanama ayidiyaa mataa keessatti hima ayidiyaa mataa keessatti hima maali beektaa? Jijjiirama dubartiidhaaf osoo hin ta'in dubartii Itoophiyaatti illee argitee dhufte. Biyya isa illee dhufte argite. Maal arguu qabda beektaa bakka irratti wanni itti fudhachuu qabdu. Naawolooji abdii jirullee naawolooji wanni itti fudhachuu qabdu. Abdii miidiyaa gubbaatii fi abdii miidiyaa lafaa garagara. Kamtu caala? Horii anaaf illee ulamaa wayita akka nulaanan. Ulamaa fi miti juga maal rakkoo qaba amma fakkeenyaan amma abbaa fedhachi viidiyoo waraabaa waan rakkoo takkan qabu dho'isaan qabu bara. Sun beekamaadha bara. Ani ati akka isiin si gaafattetti ati dhalaa viidiyoo waraabuu fi waan biraantiin adda adda inni miidhagu anti romantikii hojjettee beekaa akka feetan bira rakkoon qabu. Gaafuma wanni wayii yoo dandeettee narraa fayyadataa ta'u kana nuti tulta rakkoon qabu. Kasih jecha ati haga jaarman ta'e adaa no mucaan oh ati fakkeenya friendii takka qabda jettee way friendii qabda jennu fakkeenya Dubaay baareen hin keessa takka dhuftee taqaaraanii sitti haasa'uu dandeetti. Famous loon ka ማለት ነው ani ta dhuftee natti haasa'uullee hin qabu ta roomaantikii waliin taphadullee hin qabu si galee ta maalii roomaantikii siin jettullee hadhuma dhaga'ee gaafi karaa gabaabaa akka hin deebistu ture maalumaan gurgurtaa qaqqaa'e. Iya, fakkeenya namni isaalee kaa jechuun ati godhu dubbii wayii hinkanii ishii tuquu qabda wala maaliif amma hingaatuun tiktookii gubbaa baatee akka barbaade wanneetti gaafa dhahachuu barbaade tiktookii irraan dhuftu lip godhattee deebiti guyyaa lama bultee sadii bultee wallaahi billaa dhugattee lip godhattee deebiti. Waan lip godhee deebuu takka hin qabu. Gaafa dhufte kinoo kafeedhe dhufee yoo ta'e hingaatu David immoo singilii jedheen. Singilii ala waan akka ni maattu. Abdul Gafuur achuma eeggata rama eeggata. Wallahi እንጀራ አይወጣልክም። እኔ ምንም የለኝም ባይዛው ወይ kanaafuu atumaan bahin bahitu jechuu miskiina isan ani umata lala isa wallahi in qabwa isa baan nama takka jaaladha namni jaaladhu sunillee baareen hin jira. Kanoof baareen asmo kanoof ollamo abdii kun maali fatta wayita bunni abdii taa'e abdii nadiisa. Si jajjabeessa sheer godhe. No abdii no. Eenu sila xiyyiitii jaalattaa? Innaan illaahi wa innaan ilayhi raaji'uun. beekee jirta bakka. Hin beekee? Xiyyiitiin jaaladha wala xiyyiitii obboleettiiti yaa malee. Maaliif akkas jettee? No xiyyiitiin ka wanni xiqqoodha mujatiin daa'ima. Abboo asiyaa salaanni warra biyya salaanni jara biraa hin geenne micaa biraa unuun azaanne ati waan agartan asin deem. Itoophiyaaleen azaanne hin geenne ana bira an salaatee taa'u jira dhumatee. Namni kun marti Rafi deemiti nyee eeggachaa jirra kunoo. Hangaatu mee wasa turu ooratii kan argite. Ani bar nama argaan jiru gubbaa kanarra maqaan hangaatu illee wanni takka fuula keessa malee ma argaan jiru. Maan agar nama dhibba lamaa jira nama 220 ana bira komantii maal manam si mul'atu. Watakka komantii qofa wayii turtee na dhufa achi bada takka argaan jira. Akka nama duuba. Maaliif? Beeku. Nama 200 jira. Nama 214 jira yemmuu. Baaliyyoo furdatteerta maayika. Maata adeerri. Batti no waffarka wallahi. Ngaatu salatu ni salata. Asa ya wanta godhoon oolu maayika na baqa xiqqoo asii hin jiraame. Sooma qabsiisaa qabattee baali. Oriyaa akka gaafa Ramadaan isheenii takkaa rafee hin beeku. Maa? Guyyaa rafa malee galgala rafa. Duraan amma galgala sa'a ja'a booda rafa. Dalagaanoo guyyaa maal? Hin jiru dalagaan qabu dhaabee jira. Dalaga maa nyaattare? Baaliyyoo. An dalagadda nyaadda qaama wanni yoo maaltu. Duraanii moo? Sila maal taate sila abdii jirullee sila suuqii keessa dhaabannee wanni gurguratee taate lukkuu qoola irraa yaafnaa. Ahaa lukkuu ta'a. Lukkuu qoola irraa yaafna siin jedha nama Amaazonii seenne. Sila uummata keessa dalagajini fakkaataa mi'oora Awurooppaa jiru. Wallahi korojoo baataa oola. Takka dalagaa kan argan beeku.
Araadaan kiyyachi wali qabee leenca furshan ol darba dhufe. Lukkuu ajaa'ate. አንተ ልጅ ተው Ay, ani beeta andalagaati yaanillee maal beeta abdii andalagaati yaanillee gadi hin qabu beeta. akkana ilaala fataadhi wallaahi dalagan Garii jira surree masharaa kanaaf kootii sharaan Itoophiyaa darbee dhufe godhatee sammeen wayyoo wannaa iskeenaa waan rakkiisan fa'a. inaa yaallan. Haayili karaa gubbaa dhaabatanii harka akkana godhan tokko. Hin qabu waan akkanaa kana coomna bara. Bara hin qabdu ati argeera bara hin qabdu waan akkasii. Uummanni kuuwwan Muudima uffata shajjaa diratee karaa kana gubbaa dhaabata wallaahi aziim ijoollee biyya lama caalaa sagatee. maali beeta abdii awwaan san wanni dasillee hin jenneef maali beeta wallaahi waan namni godhate waan namni uffate kana maraan homa namni arge kana mara jechuudha Itoophiyaa taa'ee arge homa namni hawwii itti qabu kana jechuudha homa namni hawwii akka dhabi kana itti zabarratee itti gararratee jechuudha namni beeku na beeka wallaahi ladii machi keessaa bahee dhufee. የሀብታም ልጅ ነበርክ እንዴ? ምናሽ ilma tujjaara turte moo? ani birri ma keessa dalalee abdiyyee gaafa abdiyyeen hin beekaan abdiyyee ma godanyaan keessi biraami abdiyyee gaafa dubaaliyyoo nama akka biyyanii an gazzoo ma keessa dalalee gazzoo ma keessaa bahee dhufe Maashaallah. birri ma keessa dalalee birri ma keessaa bahee dhufe abdiyyee sirrii na beekan maana jechuudha abdiin godanyaan kee jechuudha. Okay. Awwaan san ta'eef homaa iyyuu hin argine kawayita Awurooppaa kana dhufe ani homaa nama na chaaritii maraafatanii uffata guurratanii. Sammee ooyuu ismee wallaahi anuu si beekaa maayi. Yeah. Where are you? Ana mo ingilifa sana zo bara deem fedabo wallahi silafan oromo na saw. Mubarak Muhammad dawwal. Baadiyyoon qalal jedha akka ijoollee biyya Faransanii akka ijoollee biyya Faranjiitii miti qalal jedha amma warra achiisuni bakka hin jiraami uffata shanjaa dilattee tumaan bakka akka tokko ta'uu mataa rifeensa kuyyii jala waan hin jedhe as jala kanatti waa hidhatanii akka wayi istaayyaa tokko bakka si galee akkaataa wayii. Inta waan akka sun abdii bar qaama kee Asirratti illee hidhatanii ba carqii yamaan akkan asirratti hidhatu kan jiru. eenyuun tuqaa artaree jaartanii kan wal ariita san tuqaa jirtaa inni Kami jaarsi kiyya yaa rabbi kiyya unoon waxxaanii kaafee. Areen emni malaalku. kan wanda jedhe sanii wal jana jantee dhabdii gayyuu kee kana jira meeti jawaar ka jedhe san argite Kamiin jawaar kami jawaar meeti who is jawaar wallaahi sodaa who is jawaar makkii shan jala jantusi. No, wallahi ወሊን ጀናጀነ ውሸትን አቁም ላይፊ ወሊን ሴኔ ከዛ ባልዮ ሙዲ ትቀቀበቴ ወላሂ ለዚህም እኔ አላቅም ሰምቦደ ነምኒ ኬሳን ነምኒ ዱፌ ኖ ኤኙ ከሊፎ እዛው ነገረኝ ናንም ነ ከሊፎ ነከነ ጀዋሪን አረብሴ ቱሬ ምናምን ነው ናናቹ ማዳቢ ከስ ብዙም ተካላይቪ ወሊን ሴኔ ስለማልተ አምባዘው ጅራ ዩሰን በደ ጀዋሪን ጃለተ ቤት አናማ ጀዋሪ ቡም ፈሉ anaaf kaliifan beesti godhanyaa ነው wallahi acho አጁማ ናይሜ በቃ ሰምቦዳ ንትና ሶፍኔ naat abdii baaliyyoo jaawaras jaalatadhan. Oriyaa mana hidhaa keessatti bar wallaahi billahi abdii kama dhugaa bar mana hidhaa keessatti haga daayyaa harka agarsiina tuqe laal haga bakka tanaa bichaa waltu hidha kanaan jawwitti jedhee Gaafa inni achi dhufee Awurooppaa fi nagarree dasna no wayitanii Londaniin kitaaba eebbisiisuu dhufumo Ati eessa jirtu? lafa saa shamoo lafa saa jaarraa fagaadha abboo rabbii keeteeti Ati eessa jirtu? baradaa miti hoyitii san Ati eessa jirtu? asiira kan Eessa biyya jirtu kun Faransaay moo Jarmani moo? sila gidhee bakka jirtu qabdi Wallaahi hin beeku. yamanii Nutti bikaa joomina eessa jirta? Ati London jirtaa? Londaneesa Ati eessa jirta Awurooppaa keessa? oo namta kan dubbatin akkoomanti ilaaleen deebisinaa እንግሊዝ ela hoodho obbo Laan Awurooppaa ina UK moo Faransaay moo UK bakka mungkin UK.